Durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Nageen jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amaatii hordii akkam jirtu nagaa keessanii an jiru jira galata isaa isinis baga nagaa taatanii baga naa jiraattanii warroonni viidiyoo kee laayik sheer gootan galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa buloota tokko har'a immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee viidiyoon kee kunis maali jettanii ilaaluu yaaduu dandeessanii isuma dhugaa dubbachuuf jennaanii mana nama wayiitti viidiyoo namni hojjete argeera. Anillee nama saniif dhugaa ba'uu yookiin immoo akkasuma wanta naaf sirraa'e tokko yookiin immoo wanta naaf milkaa'e tokko namni biraas tarii namoonni akkanaa hin jiran jedhee waan hin yaaduuf namoonni akkasii viidiyoo kiyya kana warri ilaalaa jirtan warri ilaaltan warri afaan kiyya dhageessanii itti fayyadamtan jedhee waan hin yaadeef kananiin naaf mijaturraa isinii qoodaa jira. Egaa akkuma argitaa jirtanii rifeensi kiyya akka kana jira. Akka isinitti agarsiisaa jiru kana ilaalaa jirtan waan ta'eef baay'ee garuu xiqqoo caccabaadha. Baay'ees caccabaa miti hin jedhu garuu haga tawassanii tokko jechuudha. Dhuguma akka argitan kana baadaa ni rifeensa kiyya hin qaqqabu. Maaliif jennaan bakka rifeensi kiyya sirrii miti yoon jedhu fakkeenyaaf guyyaa 3 dhiqa. Guyyaa 3 dhiqee yaane shaampoo tokko qofa barbaada. Shaampoo tokko yoon jedhu shaampoo bifa tokko fakkeenyaaf shaampoo tokko dhumee kanan biraa yoon haraa biteef hin ta'u. Isuma dhugaa dubbachuuf jennaan yoon kanan biraa biteef bakka shakkasitti wal keessa seenaa wal qabaa naaf filamu. Garuu hagas maras rukkaa miti. Baay'ee rukkaa miti. Aguma sanii yoon immoo shaampoo tokko shaampoo manitti dhiqadhu sanii arras fixee borus deebi'ee isa bitadhe noormaalii illa sallasaa gaariidha. Kanaaf warra immoo maaliin jechuu barbaade seetanii akkuma na argitan kana irraa dhaachaan jira. Kanan naadhe kanarraa yookiinis immoo kanan arge kanarraa inni isin qooduu dhufe maaliif jennaani na fayyade. Rifeensi koo duraan duubaan baay'ee gabaabaa ture. Duuba isaati jechuudha. Wal qixxaa miti garuu ergan rifeensa koo dha'uu qabee baay'ee tokko wallaabichachaara. Kanaafuu akkuma argitan kana arra dhaatee hin jira. Kinoo jechuudha akkasitti naadhaanii. Qibaatiin immoo kanan dibadhaan kan bishaanii kana. Abukaadoon tokko isaan dibadhaa duraan forforii natti naqe galata waaqayyoo amma nan jiru xiqqoo isaa akkasiin itti godha. Maaliif jennaan akka walla jalaa hin qabne. Kinoo baay'ee rukkaa miti garuu
kana kanaafuu nan dhiqaa nan dhiqadhee yoon hin dhiqadhe har'a yoon hin dhiqadhe nan boqachiisa fakkeenyaaf har'a yoon hin dhiqadhe boruudha kanan naadhu har'a oolchee jechuudha. Nan dhaadhee guyyaa 3 yookiin guyyaa 4 deebiseetu akkanatti deebiseedha jechuudha. Isaanuu wanta ta'udha mana akkatti filuu akkasuma qibaatii itti godhu mataa akkasiin arginu dhuga baay'ee mataa misgaana hin beeku mana akkatti kunuunsu akkasitti anna kaleessa shaaworii galee dhiqadhee rifeensa kiyya jechuudha. Kaleessa akkasumaan qibaatii itti godhee qibaatuma kana jechuudha. Itti godhee akkasuma shaffanee har'a immoo qilleensa xiqqoo seessisee xiqqoo qibaatii itti godhee akkasitti keessa isaa masaajii godhee sukkuumee jechuudha. Mulu masaa jechuudha. Innaa akka tidhaadhee immoo kanaafuu duraanii baay'ee tokko caccabee baay'ee tokko yaa'aa ture amma galata waaqayyoo ergan akkatti dha'uu qabadhe tasgabbaatee jira. Badaas yaa'u badaas caccabaa hin qabu amma ta'e tokko jechuudha. Wannoo jechaa jira fayyaa jira isuma dhugaa dubbachuu jenna. Wannoon argeen maqaan isaa jijjiirama isaa tan arge duraan baay'ee tokko yaa'u iyyaa garuu wannoodha mataan kiyya rifeensi kiyya wannoo isaa lamaadha. Wannoon caafin isaa kun jechuudha lamaadha. Kan lamaa tokko hin jira fakkeenyaaf akkamii jedhaayyuu lama tarii hin beektan as fakkaate warri hin beektanii lama hin dhumu. Kinoo laala akkatti naadhee jira. So akkanatti dhaadhaatoo ishimadhaatoo masaajii godhaatoo bayyanachiisatoo qibaatii keessa isaa dibaatoo akkanatti teechisaa hamma ta'e tokko bayyanatee amma ta'e tokko boqonnaa fudhate soo isin bayyanachi isin gaariidha. Isin hin jiru buloota kiyya biyaas yookiin guyyaa 3 teechisaa yookiin guyyaa 3 ol akka isinitti toletti. Anaaf fakkeenyaaf yoo xiqqoo guyyaa 3 darbine nyaata dhuguma isaa baay'ee tokko na nyaata na hooksisa. Soon immoo guyyaa sana hiikaa bakka guyyaa sana hiikee shaaworii nan galaa achii booddee bakka guyyaa saniif immoo nan bayyanachiisa. Guyyaa san bayyanachiisee booda nan naadhaa. Innaa dhuguma siif fayyadaa. Warroonni rifeensi keessa jala caccabu shaaworii galaatoo qibaatii itti godhaatoo shukkuumadhaayii isiniin jedhan olaala. Argitanii akkasitti naadhee jira.
Innaa akkana isiniin jedhaa isin fayyadaa. Dhahadhaatu ilaalaa qibaatii isaayis kennaa fi shaamboo immoo akkuma isiniif tolu shaamboo tokkos fayyadamtanii lamas fayyadamtanii akka mataa keessanitti ilaalaa. Qibaatii immoo itti godhama. Qibaatii malee mataan gaariin ta'u osoo biyya jiraanne dhadhaa dibanna turreeyyuu. Dhadhaa dibannaa gadaan nun jiru waan ta'eef so akkasitti dibadhaayii akkasitti dhahadhaayii dhugaa na amantanii dhuguma jetteen jettanii warroonni isin jalaa caccabu warroonni immoo duuban gabaabaa ta'e jechuudha. Keessi isaa dheeratee fuulduun isaa gabaabaa ta'e itti wal isiniif qixxaata. Kanaafuu yeroo firii taatanitti of eeggannoo godhaayii mataan keenya nu wajjin biyyaa ba'e waan ta'eef jechuudha. Nu wajjin biyyaa ba'e waan ta'eef saatii isaa argannetti isa yaa kunuunsannu. Isiniin jedha obboloota kiyyaa viidiyoo kee laayik sheer gochuudhaan haga dhumaatti na hordofaa itti fayyadamaa. Mataa keessaniif gaariidha. Mataan keessa isin jalaa hin caccabu. Inni caccabillee hin deebi'a. Akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa. Viidiyoo kee immoo garumaatti daawwadhaa. Laayik sheer naa godhaa. Waan argisiifataniif galatoomaa. Normaali itti fayyadama isin fayyada. Aga viidiyoo biraatti erga deemnutti ulfaadhaa. Durasi nanute bekakon kabdu yon dadhabe kufe si kofala